Kami banne so rakona fi obse jiddu jirtullee waan nabachiselle isinitti mufin dhufe rantana waada lagu daniya ture garu adeemsa keessa obseeni account hunda narra fudhatte password jirte so raidi zina na hota jeti wali qabe gizeen deema dhaqee makiina wanni si qulfi banuudhaaf tokko caal aya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي جايز كم نجاح يقبضني جرتني فيديو براتين ديفيني وفني جرا أنا بسيدا. كاسنا تنا تركتها كون دمو إبسودا نيجتني. إبسودا. نوالله لكي. والله لما تنجران زاكا. فيجتدا نه نجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي جايز كم جتنا خسني فيا ردي من ربنا جرا أنا بسودا تون أبسيدا أرنتنا دي من ربنا جرا جاي long time gue يرو دوبودا so mal tun video malif dufne akamit dufne malif banne akamit banne so rakona fi obse jiddu yurtulle wan nabachiselle isinitti mufin dhufe rantana sanifu nordafa isen janganuma ya nordoftoota kan akkan irraa dhabamu keetti هدو نسيادة هدو نسيادة أيه أنا كأول ما جرى ارتبطت almost باتي لما سدي لم أكس نتاج دي هذا يبصوي بسوني فين جدا كراتي تو بعد ما لما سديزة انجرت كراي تو بعد ما لما سديزة مال تبى ما تقولي so nini mare mistera undai so guys and durani fedi wa video de logu fi malis nin qabature gafa afrika jiru raqasi gafa ndro fulle yero bai wa de logu des raja ture garu adim sakhisa opseni account hunda narra fudhatte password jirte gaisin password jirte normal jette bakka seenu dhabrat urfata amma youtube an warata upload undando instagram akasi tiktok akasi so sani fi hara kana face na mama wa warabe sin post ko undandenyo video dum post ko la faga bakam post ti ko rabe taw jirte chuda sabab hanati fi so khan magala toma hanuma hemega nemi nanjette seriously yes وانغو تنبيت مال ايه وإف مواغوتيتي ديبتي on nature بدتي اوكي صفاتوتي سبب ما تكاس نغوتيف كان جيتي كان ممتو اسو كودي فني فكوري مالنا نمن مو امبر فرتا جباس لغاهي ميكا كجباتي سيتي هاي ايه لغاهي ميكا كجباتي سيتي اوكي دوران نفسي اسمع يا دماغ اسمانين contoh kono jirani pranko du yale amma mantane isini inuma sawawi okay wette brada bartiu ta tefi dubbin san sinigalte male nana ma account akasi jijjire jennani bari daga jale diwa sorry guys dula rabban tanjete amanta mata ga davis tanjeri fa defiti male sila gari da guys duga rabbi odubanne akki gaafa dursanii fi akki bakki akka afrika gaafa jiruuti gaafa jiru adda addaa wanni na bachise haalli biyya kanaatii fi dalagaa wanni hundinuu adda so asitti 24/7 ati busy da jireenyu kana wajjin busy waan taateef asitti dalagaa baate hirriba kaatee dalagaa so taayuun argattu arraan tanaa dhugaa dubbanne obsee puush na gooteeti photo post gootee sanbooda puush na gootee na fiddee male haluma delegat biya kana jiruga you know diaspora kum busy da sani fi appointment mina kana te kopsi kana bati mege gani jala de mani of de male dufunte nyi yajabati sanuma fi baka akam yetamo ayye yechunti konfetti gonni jele sorry ayye gafina narasi fidel fejetuda anis wa tu takkamama takati fidayetin tira sana jala mo ummanni gafi ettuna gafatani
anis hedduu hin dhufu garuu ta'us garuu an karaa tiktookiti waan jiruuf namni karaa keessanis hedduu na gaafatan waan ta'eef maaliif ibsuu gaafiin gaafanne jedhee footoo hanki akkuma maxxanse sanatti gaafii hedduu gaafatamtee gaafiin irra caalaa wal fakkaataa gaafii muraasa kaama irratti ni barbaachisaa kaafamuu qabdi deebi'amuu qabdi jedheetii yaadee ol baasetiin jira jechuudha. So gara gaafitti fufnaa jechuudha akkamsi fakkaata. Oh, that's good idea. Okay. 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 Okay, tuffiya dandeessa. Ayyee salaamtaa gaafatanii jiranii gaafiin takkaffaanii mudannoon Kanaadaa keessatti si mudatte yoo jiraatte nuuf himi. Mudannoon biyya kanatti hedduudha. So tamiin himee tam dhiisamee natti taniin himee tadhii sun qabu. Leebili qabaami So no gaafa isinoo mudannoon hin qabaa isinoo keessatti sanbira dabrii yooma kanaan hin qabaa. So hedduudha isaan keessaa immoo tanii irraanfanne takkaan isin hima maali jennaani waan jechuun addanatti guyyaa irraa wanni godhaa oola beekte guyyaa irraa mudatti laa sadii faasitti himamu amma guyyaa tokko jalqaba anaa biyya kana gizee dhufte beektaa daddalee deemaal jetteeti biyya kana namni dura wanni inni godhu yaalu biyya kana gizee dhufe makiinaa bitachuudha. Kanaan makiinaa bitee kalee makiinaa biteetiin arra ganama dalagaan dhaqe beekte isinoo jira akka malee lafti qabbanooti. Ammas lafti hurree jira ganama subii gizee lafaa ka'u ifaa ibseetiin deema makiinaa ifaa ibseetiin deemee dhaqee dalagaa deemiga. Bee haluma binnee makiinaa halumaan ittiin dhufee boru gizeen amma arraan tanaan ganama geessee bakka dalagaa dhaabu ifaan dhaamsinee hulaa cufeetumaan biraa ol seene. Sa'a 8 guutuu gabbee maal tola kana jiran jenneeni itti gadi hin baane soo gizeen sa'a 8 dalagee fixadhee galgala ammaniin deema jee ijoollee hojii daleeyinu jira hottaarra liftiin isin kan naagamu namni liftiin kanatan isin namaa dhufee isaan fuudha beeyte nama hodduu dhufee isaan fuudha soo raayidii isin kan hottaa jeetii wali qabee gizeen deemaa dhaqee makiinaa wanni qulfii banuudhaaf tokko caal haaya xiit caal makiinaan duraan xiitti jetti caal maaltu maal ta'e maanta namni dhaabbatee inni eegasanuu qabbanaa 15 keessa jirra akka malee lafti qabbanooti sammooda namni kana dhaabbate qabban keessa ijoolleen saa gizeen dhaqee makiinaa harkaaniin bana qulfii itti hayaa hin banamtu. Makiinaa tana kalee hin bitee amala siin beeku ammaan tanaan sii galtee akkamitti akka taatee fi waan ta'e hundi beeku. Remote starterii qabdi remote ittiin kaasanii jira mana keessa teessee ala ittiin kaaftu jira. San booda isa kana gizeen tuqe inni kun hatta mataan isaa chaarjii fixee jira. Yoo inni kun hin daleeyne qulfii makiinaa hulaan makiinaan banamtu baatirii dhaame baatiriin dalagu malee baatiriin du'ee gaama ifaa oleemi. Amma akkamitti haa banuga mukatti dhiibna maal jenna sibiila itti gadhiibe mucaa saayibaa wajjin daleeyne tokko jira achi keessa boodarra gala isa wajjin qophaatti mukatti dhiibna keessa keenya iji baanne gaammaan tan amma ijoolleen illee nama duraa isaan fuudhu dawwalatanii hayi reefuun tana ibsuu nu bitan hin jenne akkamitti dhufee isin fuudha yaa amma ijoolleen makiinaan isaatii isin daleeydu jechuudhaaf kala bitamte qaanfataniituma baatirii jalaa deemnaa min jedhanii namni itti dhufee isaan na biraa fuudhe beeyte amma gisee isaan na biraa fuudhu an qabban kana keessatti harkina kottaa'ee hulaa banuu dadhabne kana eega dhijibbaadhee maal jee booda bara hulaa tana gubbaa sosolleessee fixee osoo mafchaa waamee qatti dhidhiibnuu labannenne dhijibbaannee wanni guyyaan kun maali beeta yeroon tun waan si ajaa'ibu keessa soomana lafti soomanaan qabaa beeke san gubbaadhaan bara doobbuu jira san biraan makiinaan kala bitamtee arraan tana dhaabee ifaan dhaame beeyte akkasitti akkasiin namni hundi dhiisee biraa deeme san boodaan saayibanii dawwalee dhufanii na fuudhanii halkan sa'aatii 8 akka biyya keenyatti sa'a akka Itoophiyaa yoo ilaalle sa'a 2tti deemee foomana furee san booda ijoollee hojii gaddachaanii imma mucaan saayiba kiyyaa tokko ni jira anaaf banaa kottu naan jeeti hojii gaddachaanii gisee dheeynu inni illee nama haga beekutti mokkoree shiboo isaa fidatii waa hunda ta'e dhiibee dadhabeeti
Sambooda akkasitti nama banu itti yaamnee warra ollaan irraa warra qulfii gisee keessa look taate allook warra godhu itti yaamnee akkasii qarshii 60 manii halkan ganama guyyaa saa saddi guyyaa saa akka biyya keenya saa kunan dalaga irraa beetiin halkan sa'aatii 5tti silik makiinaa san haasisiisee makiinaa biraatiin galee ganama itti yaanu achumatti makiinaa wanni boosti godhee makiinuma kaampaaniitiin akkasii galeen siin jaa kanoo tanaan qabaadho jalqaba makiinaa bitee biyya kanatti mudannoo tanaan na mudate tagaafa kana adama harunaa soomite so waan hin daganne waan an biyya kanatti hin daganne beekan tabarallee dagachuu hin danda'a tanan dagaddu yaa ayyee gara gaafii lammaffaa yoo deemnu takkaa Kanaadaa keessa baddee ni beektaa? Bakki an jiru tun Kaalgaariidha. Yaa. Si maal hin badeessan? No badeen beeku. Jettuun. Badeen beeku gisee maappiin deemu fa'aa karaa biroo kute malee ammaan tana gisee makiinaan deemu sometimes giseen fiigu jiru maappiidhaan hawwee gubbatti dabre malee gaafa duraa gaafa baasaan deemus bakka isteeshinii baasaa asmalaa keenya duraa qabadde bakka dalagaa dhaqanii deebi'anii bakka adda qubra sadiifuu Kaalgaariin waan dilesan nuun hin jaanee fi gaafa duraa gaafa haarawaa san yoo ta'e malee ammaan tan namni badu namni gisee kushuu bulbulun baduun danda'an gaafa durallee giseen dhufu maali saayibbanni wajjin deemaa faamilii wajjin waan hin deemuu fi takkaa kophaa deemeen beeku giseen kophaa deemuu baasa bakka irraa qoranii bakka irraa waan dabarsanii jiranii fi banne baneen beeku. Ayyee gaafii sadaffaa maal jetti jechuun ka gaafii akkanaa sila gaafatamuus hin qabdu jedheeti yaada garuu egaa gaafataniifu deebisifte. Nan kaasin nan gaafatin waan hin taane yoo ta'e. Lakkisumaan gaafadha Oromiyaa keessaa kutaa kam jaalattaa jedha? Wayyaa boo tun qallaadha mee? Oromiyumaan jaaladhaan kutuma Oromiyaadha. Ayyee gara gaafii itti aantutti deemnu gaafii takkaffaaf lammaffaatti walitti hidhata qabdi jedhee yaada. Hattuun takkaas hattee beekti. Biyya kanatti moo biyya kana? Yaa biyya kana. Qaama istooriin keenyaa kun cufamtee. Ta keenyaa cufamtee? Dan. Hattuuti jan ta keenyaa malee taasii hattuun hin jirtu biyya kana. Biyyi tun biyya seera qabdu waa hunda qabdu soo maali jennaanii hedduu hattuun hin jirtu hattuun ka jirtu gaangistara waan gurguddoo waan uummata jajjabaa wartee isinii galtee waan makiinaa fa'aa ulaa duraa fuudhu jira malee sanuu sometimes si hordofanii si jala deemanii maal jaanii gaafate makiinaa qulfii keessa dibtee banaa dhiistee irraanfattee ol seente fuudhan malee akkatti hin jiru Kaalgaariin keessattuu hedduu seefiidha biyyi nuti jiru Albertaana keessatti hedduu seefiidha. Hattuun akkasitti baay'ee miti takkis takka makiinaa fa'aa fuudhuudhaan yeroo dabree ni mul'ata. Sanumaa ogaa yoo dafanii kararraa meeshaan malee bakka keessan hin jirtu biyya sanatti seerri wanni hundinuu kaameeraa bakka hunda jira waa kontirool godhuun nama dhiba yaa. Ana tameen beeku. Ayyee gara gaaffiitti aantutti himna. Ibsuun hanga kutaa meeqaa baratee barnoota? Mee nuyi seenaa sana badamee osoo inni hin deebisin ani waa takkaa jedhuti. Dhiisii waa takka hin jeeni dhaabbadha. Dhaga'ee hedduu jira jechuudha. Dhaabigaati naasein gaarii miti beektaa beeku. Ani illee teetiin siima ministeera keetiin hima yookaan illee. So ani waan isin ajaa'ibu keessa ilma baadiyyaati baadiyyee waan daldee fi namni baadiyyaa daldatu kun barumsa kana gahan jala nama fiigaga takka ani isa haga kutaa shanii takka fudhadheetumaan biyyaa bee kutaa shaniitti maatiriik fudhadheetumaan sorry kada kutaa shaniin jeesaniin fakke so an haga namni barachuu qabu takka fudhadheetiin jira yoo xiqqaate kilaasii haga kutaa 10 fudhadhee samboodaas jee maal jee tutture akkasittiin akkuma kutuma qorannaa qabadha. Ati taanii moo yaaddeemi? Yaa garuu dhiisaa gaarii miti isiin hoomaanan piraktisiidhaaf godhee himuu haate. Okay, ayyee dhiiseetiin jira ministeera sana guyyaa biroo garuu sanumaaf inni mashaallah. Nimtaaf gaa bira. Maal jetti? Hojiin achitti hojjetamu maalii baay'inaadhaan like namni hedduu maal dalagaa? So biyya kanatti dalagaanii waan isin yaa'u keessaa biyya dalagaan biyya kanaatii fi biyya arabaa namni jiru garaagarummaa hin qabu wanni itti garaagarummaa qabu yoo jiraate sa'aatiin dalaguudha
saa yeroo dalaydu biyya sana saan dalaydaa saa si kafalama sanuma biyya Arabaatti ammoo guyyaa guutuu dalaydeeti wama baatiin si kafalama garaagarummaan siisanii tabira ammoo dalagaan biyya kanatti dalagamu constructionaa jira jechuun construction mana ijaaruu karaa tolchuu jira san keessatti hirmaattee dalaydaa cleanup jira lafa xaraganii mana namaa jechuun hospitaala maal xaragu keessattuu amma namoota Yaman turan irraa gizeen dagu biyya Yaman faana namni jiruu fi odduu mal mushteefaa jaaniin gaa biyya Arabaatti mushteefaa faa keessa dalagu jira san gubbaadhaan wanni wayitaa taatee hosteela namaa keessa dalagu jira asan bira dabartee ammallee waan akka weeraawasii jechuun mana istoora gurguddaa biyya kanatti amma akka Amazon meeshaa itti buutu fi Walmart jaaniitii fi supermarketii gurguddaa biyya kana jiru keessa wanni weeraawasii saniifaa dalagu jira. Namni muuxannoo qabu ammoo garaaja faana dalaydaa san bira dabartee mana sireetii jira mana siree jechuun bakka loojii adda addaatitti siree afuu jira waa keessa waa lafa xaragu jira biyya kanatti dalagaan jirtu tanuma yoo mooyaa qabaattee jechuun ati experience qabaattee dalagaa takka ni jira miti wanni jaammalee wanni biyya Arabaatti irraa dogoruu hin jirtu wanni biyya teenya irraa dogoruu hin jirtu dalagaan biyya tanaatis sawumaan si kafalan malee hooma kanaati jechuudha. namni biyya tana hedduu ture jechuun amata 4-5 ture daddafee laayina qabatee seenes warra makiinaa gurguddaa tiraak oofuu jira tiraak karaa fagoo oofuu jira warra baasa makiinaa keessa oofuu jira warra baabura oofuu jira so akkuma ekspiriyaansii keetii fi faxinummaa kee yookaan immoo ati daftee nama faastii ta'uu keetirraa keetii daftee nama waa dafee qabatu nama waa godhuu nama dafee if jijjiiruu yoo taate biyya na keessa turte gara sanis xamalee yeroo jalqaba dhufte kana wanna dalaydu cleanup-umaa fi sanuma bakka sanuma wanuma kan construction-aa fi waraabsi dalayde jechuudha. Ayyee san deebi'ee jedheetii yaada maal jennaani isaan barbaachisa waan jedhee yaadee fi gaafilee kana sanii gaafachuu jira. Inni yaa namni gizee karaa biyya kanaa dhufu warroonni biyya kanaa dhufuudhaaf pilaana qabdan jechuudha. Akkamitti akka wanni jetaniin keessattuu ijoolleen biyya jirtu yoo baalaataa'oo san yookaan baalaataa'oo inni beekanii koolejii namni san barachuu qaba because mana achi keessatti ulaa tolchuun ni jirti sibiila bayyaduu fa'aa munaamuna ni baratta yoo tabiraa taate immoo garaaja fa'aa barattanii saartifikeetii fudhattanii dhuftan biyya kanatti hedduu isin gargaaraa garaaja dhuftanii helpar taatanii seentanii booda karaa makaanikaa jijjiiramuu dandeessanii warri ammoo akka ulaa fi mana tolchuu danda'u kuni biyya kanatti mana mukaan ijaaranii so biyya kanatti gizee dhuftanii construction manaa keessa seentanii diraa wanni ulaa mukummekkee manaan ijaaran kana facciruu fi waliin tolchuu walqixxeessuu irratti waan adda addaati irratti hirmaachuu dandeessanii warroonni pilaana biyya kana dhufuu qabdanii fuulduratti silaa waan akkana waan dandeettii experience tokko irratti dhuftanii hedduu bareedaadha maal jennaan dhuftaniituma waan hin jirre keessa yeroo keessa dus godhuurra waan gootan waan mo'aa xiqqaa takka fudhaa hotta tanumaan dhaamaaf jechuudha magaalaa dhufuuf siifillee mataa keetiifillee. Gaafin itti aantumaan jirti mana jireenyaa siifi moo mootummaatu siif danda'a? Ofiif dandeessa moo mootummaa si danda'aadha? Biyya kana dhuftee hanga dalagaan harkatanitti faamilii teetumaaf yookaan nama ati bira dhuftee si danda'a. Ergasii ammoo dalagaa eegaltee karaa kafaltee jiraatta mana if dandeessee jechuun mana kareeffattee akkuma namni hundinuu kas dura jiruu fi hundi gajootti namni ammoo yoo inni dhaan dhufe yoo xiqqaatte waggaa takkaaf namni gara yoo inni ittiin dhufe jechuudha. Sponsora waan dhufee fi faamilii guruupii sponsor guruupiidha waan dhufee fi faamilii biraan jiraachuu ture akkasii jiraate jechuudha namni hundinuu mana kiraatiin jiraate jechuudha. Ammoo nuti mana isin jaa warri UN'dhaan dhufe amata takka guutuu mootummaan sarbiisa mana kiraarraa kafalee wacii isaaniitillee ji'aan kafalaa fi saniif yoo chaansii UN'n dhufuu argattanii isin warra carraa qabu jechuudha. Ayyee gaafin itti aantu sadaffaa maddeetti hojiin hojjetamu bifa ogummaatiin immoo akkanumatti hojjetama. Good kunillee waan irreefu kaasee wal qabataa bifa ogummaatiin illee hedduu hojjechuun biyya kanatti haalaan namoonni biyya biraatti irraa dhufan nama fakkeenyaaf yoo Ukraine fudhatte Ukrainotaa fi Hindiyaa akkasuma warra Kolombiyaa karaa Spain wanni maani Spanish irraa dhufan Spanish dubbatan irra guddaa warri karaa Ameerikaa kaabaati irraa ammoo karaa Ameerikaa kanarra Ameerikaa achii kana dhufanii irra guddaan isaanii mo'aa qaban jechuun experience qabanii experience dhufanii dalaganii
gizee biyya sanii ba'an namni biyyuma sanittuu gaafa jiran isaanii dalagaa waan dalagaa dalaganii fi dalagaa isaan dalagan san experience waan qabaniif gizee biyya dhufanii directly har dalagaa experience isaanii san barbaadanii seenanii saniifuu biyya kana irra guddaa namni dalagaa osoo hin qabne dhufu Afrikaadha. Afrikaa illee warra naannoo warra keenya Itoophiyaa fi Eertiraa kana warra kana so akka malee barbaachisaa experience qabaachuun. Tole mee amma gaafilee tana keessa akkasitti achi gorree achi maqnee jechuudha. Gaafii kiyyini. Gaafiin kiyyaa jedha. Silaa ibsuun akkuma irriibaa ka'etti obsee of biratti argee maaltu isatti dhaga'ama. Das. Big question. So gizee sanii mee amma jechuun waan qiyaamaan faan taate yaa asi bira amma tarraftee kaatee yoo furannaa garte akkama bira si harkee waan qiyaamaan faan taatetti an gaggabuun oolu so yoo ammoo hin gaggabin gammachuudhaan iyyuun oolu wallahi. Taqa isin hin qubsineen saamee jeexee fiigee si garsi akshinaan si agarsiisu ka'ee aktiidhaan right akas fedha? Ay. Ni gaa. Gaafii lammaffaa yoo deemnu gaafiin ani qabu obsee waraqaa eegalteef jirta. Inshallah du'aa godhaaf yaa du'aa godhaadha mee rabbi jee rabbiin as gizee naaf fitu jaa rabbi gizee naaf fitu jaadha almost orgaansii dhumattee eegan dhufe ani biyya kana waggaa takka ga'uudhaaf guyyaa meeqa naaf isa beeku guyyaa 20 wayii naaf right? Inshallah waraqaan si eegalamte warri har'a jirti saniifuu du'aa godhaafi du'aa nuuf godhaadha because amatti akka adda turuu jechuun amatti akka namni osoo wal hin arkin namni ganama gargar wal hammatu wal haqqafu egaa isin eegaltee egaa namni ganama energiidhaan manaa bahu nagaatti nagaan naa deebi I love you waliin jee namni wal biraa bee gisee ol deebi wal gala wanni jookoon gisee ol deebitee mana keessatti firaashima qullaa gartu gaafa gabbaatu mana qulluma manaa mana ol deebite gad deebite kophee tiitu walirra deessu malee namni baga nagaan dhufte baga nagaan deebisi hin jiru so saniifuu du'aan ulfaatuufi inshaallah amma tokkicha kana akka goonetti dabarsu jira kana booda sagamta akka isiin fudhattu beekamu saniifuu yoo guutte qaatee amma takkani fudhatti saniifuu gaa rabbi alaafisu sanii gadi rabbi yaa godhu jaati du'aa nu godhaadha kanuma isin bira kaya imimma hantu na qabadhu gaa rabbi tole eksin qabine amma ta gaafin si qabsiisu deemti gaafin itti antuma jette assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh ibsu takka yaani obsee eegaa achi deemte si boochise ni beeka menu film obsee nu video ni qabdi video post nu godha jaani iske record gochuu na kasi me godhattee jirta miyati ya asinaatti sanii aga ammaan tana nama wal baree no nango yaa gaarii mitiiti gaafan duro sanfa keessattuu du namaanisu family mana kan jiru mana na du no braatiin sonni njolitti ndufu maalin jawu so gista kata kan rufe nan deeme nan deebi akka amma kanatti gabbee galuu hundi naaf gaafa majidi san keessattuu gaafa duraas wanni hundi naaroo waan taateefi akka namoota biraatitti waan gaafaan Afrikaa jirullee jechuun gaa miskiina waan rabbi waan hin ta'iniif nama akkana gartee tawakkalata waan hin ta'iniif nama family qabu nama jaatti qabu nama no obsee kana fakkaatu na biraa dhufe ta'eetiin gaafaan dhufe kophaas ta'u asii waamee kana dhagaamanii amma una dhufu fada beebdiisi bakka bira khonna gaabii tana kutee bakka bira kutee so akkasin dhagaamee wanne jechaa ture gaafan itti aantu maal jettee ibsu ati fi obsee kamtu irra yaadde of course anatti isa caala namni yaadu isa yaadu an okay ati ana jechuun dandeessaa isaan jechuun danda'a kana sila isaan murteessanii gaariidha isinummaan koomenti jalatti eenyu karra yaadu nu hima nuti lachuun wal yaadna jedhee yaada garuu moor ana jettee jedhee yaada hayyee
Siifin kan tanaa. Gaaffiin lammaffaanii Absayyuun Kanada dhabbii isaan gaafatame deebisee jira. Gaaffii sadaffaan yeroo biyya dhuftan maatii kee bira dhaqxan immoo maatii obsee bira dhaqxanii yeroo diyaaspooraa taatanii dhuftanii ibsuu fi maatii kan bira dhuftan miinaaf himaadha jechuun kun. Akkamiin gaaffii salphaa akkamiin gaaffii akkana gaafatan gaa namni gaafa biyya namaa dhufee turee galee faamilii hunda bira dhaqa nama lubbuun jiru hatta haadhaa fi abbaa keenyaa mitiiti faamilii biraatu warra eessummaa nadeeranii fi hunda bira dheeyita ollaa hunda dubbistaa saniif tun gaaffii miti tun. Inshaallah yoo rabbi umrii nu kennee isaanis warra achiin waa godhu. Inshaallah gallee faamilii keenya hunda wajjin isaan wal barsiisna jennee yaadna. Inshaallah. Gaaffiin itti aantu yeroo boqonnaa qabdu maaliif viidiyoo hin waraabne? Waan isin ijaabu keessaan boqonnaa waan qabu boqonnaa nan qabu guyyaan dalagaa full time guyyaan dalagaa dalainee ana achirraa boqonnaa off naa kana guyyaan off qabu as magaalaa keessa waan hin dalaguu fi bakka I don't know biyya kana eegaan dhufe keessattuu dhiyeenya kana baatii 2 oo baatii 3 boqonnaa waan qabu boqonnaa amma yeroo kana obsee giddiin push na gooteeti bakka wallollee waaqis beekanatti aartii maal jetteetiin dhufe malee wallahi hanan gabbee dalagaatti eegalee guyyaan dalagaa taan hin deemne dalagaa biraa magaalaa keessa bakka tanaanin biijii ta'eeti inshallah fuuldura mee ammaan tana gista akka takanii beeytanii taargeeta wayii takka cufu guutuudhaa fi walii gaffiidha waan ta'eef hagaa cinaar parsantii 75 irraa ofitti jira giseen 80 ogeessan booda yeroo takka guyyaa boqonnaadhaa guyyaan dalagaa hin deemne inshallah viidiyoon hin godha rabbi jee. Tole ayyee gaaffiin itti aantu maal jetti? Nyaata hoteelarraa nyaatamu manatti godhataa. Way waan biyya sana keessatti stress natti yoo jiraate stress natti biyya sana keessatti nyaata wallahi bakka nyaata abboo nyaata godhuu kana agartanii wanni ani hin feene kana so biyya kana wanni stress natti an gaafan dalagaa amma torban tagga dalee guyyaa 5 dalee torbanitti Monday to Friday dalee so ati ganama Friday Sunday godhatta Sunday gootee saanaa 5 bakka laanchi saanaa 5 gootee firiji keessa kaayyata giseen fudhadhee guyyaa 5 fixee kadhumaa fudhadhe amma stress biraan iyyaata because beeka faxaraa fi jechuun hiraata waan biraatiin cufta breakfast fi hiraata waan biraatiin cufta waan biraatiin kana gooteetuma bira dabarsitaa garuu laanchiin kun murteessaadha beete so laanchii saanaa keessa guyyaa 5 kaayyadhaa akkasitti deema biyya kana akkasitti deemaani so an nyaata kan numaan godhadhaa yeroo hedduu garuu gisa takka giseen dadhabe ala beetuma na achuma tuelmaa fudhadhee deemaan na stress bakka stress buusa wanni ani hin feene tana wanni isin naa kadhatan tanuma bakka rabbi obsisitti haafitu waan birallee gosii godhuu baattu kan manuma kana keessa sitti haa mul'attu agartanii manu bakka tanuma kafarsirraa gootu manuma keessa yoo waan birallee miti ilaal ta birallee nan gargaarin dhuftee biyya kana isuma dhufee ol seenee manatti arkee sibi maali madana kasta bo gese laki bahu gutun gutti bahu ndandesu biyya kanatti bila ba namni wal gargaara so guyyaa dalagaa jirtu guyyaa dalagaa yoo dura gal namni wal dura nyaata godhaa garuu parsantii 75 ati ma 80 takkaati guyyaa jirtu oduu yaadu waan saniiti maali enna warra qabuun harkaa mire ne bira dabra mage ngeme gaafini itti aantuman jettee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ibsuu baga jiraatte qaalii nama akkamiime jireenyi Kanaadaa garuu maashaallah siif ta'ee jira inshaallah yeroo gabaabaa keessatti obsessa akka furatutti abdii qabna inshaallah. Gaafini ibsuu mucaansi waliin jiru suni jaalallee ni qaba yoo hin qabaanne ta'e jaalalattu irraana qabe baay'ee natti tole yaadan bilchaatee maashaallah baay'ee jaaladhe deebii kana akkanaaf deebiftuu sin jedha. Okay, dero khami zizo la dero. Of course enu re namni biro video anga achi deemte motivator awar suma mere
sanu motiveetar abar mucaa motiveetar abar bilchaata dhugaa keetii boo ishiin malaalte boo wayni malaalte wayni bakka laalaalte nama laalaalte sirriitti ilaalitti qaqqabdee ilaalte viidiyoo nama laalaalte fi ziizoo nanaa fi biyyi tanatti dhugaa rabbii dubbanni nama ajaa'ibaati so nama galata guddaa na biraa qabu akka obboleessaa waliin beeynu biyya kana wal agarree so ormummaa warra wal barree isinii galtee so nama jalqaba gaafa biyyaa dhufurraa fi naqabee waliin haala jiruu fi lafa jiruu fi bakka dalaganii fi waan hunda na barsee jechuun bakka dalagaas na geessee nama jalqabarraa jechuun biyya tana keessa jijjiiramuu irratti Biraaziilii as na fide itti aanee namni gahee guddaa taphate isaa so biyya tana keessa dhufte namni dalagaas na ga'e jechuun akka nama ispoonsara si godhee si fideeti so biyya tanatti keessattuu yeroo an dhufe irraa kaasee hanga ammaatti odduu waan ulfaatuu fi haalli as jiru dalagaa argachuun odduu ulfaatu biyya kanatti so gaafa nan dhufurraa kaasee hanga irraatti jechuudha akka dalagaa nama naqa jechuun waan guddaadha saniifuu ziizooni biroo qoyme dawwaluuf singiliidha yeroo wayii waa qabatee jira yoo kana bakka karaa keessatti ni yaadadhiitu mucaan singilii hanga ni kaan godhatinitti inni singiliidha so saniifuu dubbisuu dandeessaan dhaqee haajeen tiktookiini yoo hoolii galtan taate yoo ati khabareeddu taate mucaan san nama amala gaarii qabuu fi nama dhalaalee qashtii fi nama amala gaarii qabu malee mucaa san hin ta'u yaa yoo bare jechuun maali hin taane okay haa dabra akka isaa sanatti nama akka no fuulallee bareeduu qabdi dhalaan fuulallee bareeduu qabdi keessanillee bareeduu qabdi dhalaan oo ayee fudhadhee ajetti isa sanatti gaafin tiyyaa garaagarummaan gaafa obsee bira jirtuu fi erga bira deemte jiru akkamii nama akka keessanii adda fagaateef maal dhaamtanii? Adda fagaachuun kar tokkoonis qormaata qara takkaanis gartee ammoo bareeddu maal jennaan ilmi namaa kun hagam takka adda fagaateeti wal obsee wal amanee wajjin jiraatu waan jiru baruufis akka adda fagaachuun illee bareedaadha so namni addaan deemee irra guddaa parsantii 75 haa jiru amatti akka taanaan odduu wal dhabaa adda faaboo jira waa meeqa jira wal ganuu jira so san hunda chaalenjii san hunda keessa jirra eega biyya kana dhufne amatti agaan as dhufe amatti akka geenye guyyaa takka wal dhabne beenu halee galgalaa misa walitti aadha halee galgala sirriidhaan halee galgala maayet halee galgala walitti aadha moota biraan jirti amata eegi geenye jechuun silkumaanu wallahi so gizee adda fagaatanii waan challenge jiru san danda'anii wal obsanii wal beekanii naga wal gaafachuun nuti galgalaa ganama wal gaafannaa bultee ooltee so isa jirtaa bakka kanaatti hin deemu deemaa bakka kanaatti hin dhaqu deemaa ganama dalagaan qabu isillee ganama bakka kanaatti hin dhaqaa ganama so waa hedduu keessatti waliin dabarsitaa waa hedduu walirraa bartaa wal barsiistaa saniifuu kar tokkoonis jireenya keessa jiruudhaaf adda ba'uun waan bareeda garuu gaafa yoo haala keessa jirtu ulfaatina wal daddabaanii gargar jiraachuun hedduu fokkottuudha hedduu ulfaattuudha namni gizee biyya takka deemu silaa danda'amee walumaan deeme haga dandeetti silaa waliin deemuudhaaf yaala hedduu bareeda maal jennaan takka ittee dhuftee biyya kana teessee dalaydee ishii amma nama san nama si jalaa fituudhaaf jaarsatee jaartitee hedduu gana yaaddaa istireesas meeqa keessa dabartee samsan fituudhaaf waa mee godhuudhaaf warra qaba so ni ulfaata osuma akkasii ulfaatu garuu har tokkonis barumsa har tokko waan darraa barattaa nama biraatiif dhaamsa waarraa dabarsita anamma kunnu mudachuu keenyaaf alhamdulillah waa meeqa irraa barree jirraa saniifuu dandeessanii addana fi naa waliin koottaa yoo hin dandeenye immoo carraan isin mudee noo jettanii karaa fittiin cufinaadha haa dandeessan keessaa kottaadha biyyi namaa san booda wal harkisuun easiidha jechuudha. Okay, gaafin uummata hedduudha garuu ana sumarratti hin dhaabu deema maalinaa hedduun isaa waan wal fakkaatu fini. Sure. Gaafin tiyyaa gaafi shan qofaa so waanuma hin shan guutuu na gaafatta jechuun ka'ee gaafuma like nisraame fanis ni godhaa okay deebi'uu qaba jedheeti yaada erga kanarra deemtee icciitiin guddaan ati na dhossite takkiyoon obsetti hime itti haartii jettee na dhossite ni jira yoo jiraate tell me what the hell Njuru ka obseen maybe waan ka yoo dhageette itti dhagaama takki ni haartii jettee na dhossite hin jiru
Hinjiruun qabu. Dhisi kabeeb. Beeb maali? Na beektaa maali? Gara kiyyan beektu. Waa sirra achi haa akkumaati waan oowwutuudhaan na biraan ga'u isinitti biraan hin ga'u maal beeku. Beeb maal akkana waay. Ayyee biraa kuti beeb. Naafuun deebisee. Okay. Mistira ammaas wayyaas. Gaash mistira isiitiin baas saniif. Ayyee. Mistira baasaa deemuun itti mistira kiyya gabbaasee keessi gurgurtira. Okay gaaffii lammaffaan maal jetti? Dhalaan achis rakkistee ni beekti. Yaa gisee hedduu ni jira garuu. Kuf jechuun amma usaame. Haa yaaboo. Garan galina. By the way, ani dhalaas ta'ee jechuun dhalaan biyya kana jirtullee nama hedduu gaafan dhufullee maallee ni harkaa wal garraa hedduu na kabajanii hedduu wallahi si obsee na gaafatanii because abbaa mana obseeta waan na beeku namni hedduuni keessattuu irra guddaan namni dhufu dhalaan wal agarru wal beeynu ka wal hin beeyne ka wal garru ka na wachaaju diqqisiifannaaf illee dubbisu hundinuu namo na caalaa obse jaalatan waan si jaaba keessa waan biraati wal cinquu fi waan biratti deemuu dhiisiiti kabajaa isaan na qabanii fi jaalala isaan obsee qaban tun ajaa'iba gis takka seedaa silaan fincilallee kaasee yaada jijjiirellee waan biraati kee namni nattos goruu hin jiru haga joo takka isinii galte hagas dubbiin adeemsistu dhugaa rabbi so hedduu haa galatoomanii warra biyya kanaaf biyya biraatti illee giseen deemu bakka nagaa fayyaa na gaafatanii waliin nagaa dubbisnaan ta'uu obseetii gabbaa akkamit jirti maaliif jirti hedduu jaartii dhiira qofaam dhalallee hedduu jaalattuun qaba maasha Allah alhamdulillah gabaasii nayi maalatoni Itu gammadee ayyee gaafin itti aantu. Gammadu qabda wallahi. Itu gammada hordoftoota gaariin qaba. Okay. Gaafin afuraffaa maal jetti guyyaa hedduu gammadde kan hin daganne. Like guyyaa hedduu itti gammadde ni jiraame. Eegaan dhufe jechuun. Eegaa dhuftee saa ta'u eegaas gaafaas jirtu saa ta'uti garuu guyyaan hin dagatamne ni jira bar ni jiraan guyyaan. Irraa murtii mammadde. Okay guyyaan hin daganne guyyaa kan gammade. Alhamdulillah garuu guyyaa hedduun gammada. Gammachuu hedduu jira guyyaa kamisa kaniin kan gammade. Guyyaani dhagee guyyaa interview Kanaadaa na yaamanii. Wallahi. Ni yaadadda kararraan deemu jira guyyaa miseeji isaa arku ganama. Atta gaarisaa dhaabbiin sitti golatu osoo mana sitti hin dhufin. Right? So guyyaa suni akka malee ni cinqi takka keessa jira sii galtee wanni hundi stock taatee wanni hundinuu stress tokko keessa osoo hin jiruutiin akkanatti osoo gaarisaa keessa wayiin fuudhuu deemu. Osoo akka deemu jiruuti makiina osoo akka deemu jiruuti miseejiin qalawna irra jette email irratti maali jee giseen dhaqee banu interview so yeroo sana haalli keessa jiru hedduu waan ulfaataa ta'ee fi biyya yookaan beeytanii sometimes ni ulfaatti osoo akkas keessa jiru stress gara meeqaatiin maati jedhee gaafsan gammachuun qabdu hedduu gara dhukkubuu ture so waa meeqa keessa osoo hin jiruuti miseeji sana argee alhamdulillah inji bakka darabbiin kun yoo har tokkoon sitti jajjabeessee sitti kaneesse hara kaaniin si ibsaa so nin gammadee gisumsan dhaabbadee osoo malatti hin dhufin dawwalee ittiin himee obsetti sanbooda eenyutti hime nama lamata yaa akkasitti sanii guyyaa duraa san takka sanitanii tabiraa ammoo gammachuun hedduudha wallahi hedduudha alhamdulillah. Gaafin itti aantu maalidha? Like namni kunini waan kana yoon godheen achi booda fedheen jiraadha ka jettu like amma faa hin fixiniyu amma faa bakka kaniin qalbii takkaan biyya tana keessatti nin jira dalagee waan kanarratti pilaana yaa waan kana wanni naan hin jireenki keessatti milkeessuu fedhu jettee yaadde maali? Yeroo jireenya kiyya guutuu sun taane yeroo amma jiru tana amma irra jiru tana keessatti wanni naan silaan danda'amee amma godhee sanbooda pilaana biyya kana keessatti waa dalaguu fi waa godhullee fuuldura waan ta'uu qabu hunda godhuu qabu hunda niin godha jee yaadu silaa yeroo ammaan tanatti danda'amee bakka kaniin hafuura baafadhu kaniin nagaa argadhu gaafa obseen na bira dhufte
Himi. Deebisa tummaa. Himi gaa wallahi gaafaatti dhuftee ati as na bira geessee biyyi tana ati na bira nagaan dhuftee kaniin bakka sanii amma afaanaa pilaanni kiyya san booda ammoo waa hedduun qaba gaa yoo tan dhuftee isiin na bira geessi booda waan waliin goonuu fi waan hin godhu hedduu waan hin qabuu fi so tana jechuudha mana jettu hedduu istireesa gaayis namni dhufuu deemtanii itti yaadaa fuuldura akka malee bakka meedhiisa. Ayyee the last question. Haya. The Okay. last question idha. Anis beekuu fedha jechuun waa ulfaatan man gaafatin. Walaa ulfaatu miti dhiirti tunini yeroo hedduu jaalala qaban hin ibsatanii so kanaafi jaalala dhakeetii akkamitti ibsii jedhe. Okay, so Akkamitti ibsanne haadha ta'uu jechuuni- kan ilaalamu jaalala obseeseeti. haadha jechuun ta obseeseeti miti dhiirtummaa nu jaalleessattu jennaan akkamitti sin jeebar. Jechuun ka haadha tiyyaa siin jaaladhaa akkanaa hin beeku. So ani wallahi biyya addunyaa irraa kan namni jireenya isaa keessatti ilmi namaa irra guddaan parsantii 190 haadha isaa ni jaalata ni kabaja parsantii 10 keessaa namni hin jaalanne namni hin dhabamu. So ani takkalsanii ammoo haa ta'u uummata hedduu yaadda ani mallee ilma dhumaati uummata yaa kama carrashaati. So anaatu isii tana booda nama hunda baasee anaa beechuu isa keessa so anaa isii anaaf macarrashaaf ilmaafis dhalaafis amma namni isiin qabdu anuma qofa because dubri isiin qabdu hundi kaan ilmaan qaba heerumee jaarsa qaba dhiiraatti illee fuudhee jira anis isumaan fuudhee jiru garuu isiin haga ammaan tanaatti namni ijoollee qabdu namni xiqqaa qabdu namni bakka isiin yoon dhaqee amma harman akka inni to'ana jechuudha. Sanii galtee saniif hedduun jaaladha ummaatii gisee hunda giseen dawwaluu fi ani biyya kana giseen dhufe amma biyya tanatti akkam hin dawwalleef guyyaa 5 guyyaa 10tti kan hin dawwaluu fi so akka durii miti jechuudha ammaan tana isi jaaladhallee jee ummaatii rabbi hundis yaadheessu rabbi hunduu agarsiisu gisee hunda du'aa hin godhaa fi so ana haaraan jaalladhu ummaatiyyaa namni hundinni akkasuma haa ta'u ammoo hanga lubbuun jirtutti haatitee jaalachuus tajaajilulleen keessattuu nama akka hangafa osoo hin taane qotusoo irra jirti warri akka kiyyaa qotusoo taatan dara hin irraanfatin haadha teessan. So an bootiin jiraayyuu. Ayyee galatoomii. Hin dandeessu maree. Yeroo hundi si yaadheessuti. Yaa jechuun ka nama kaasuu fedheetiin kaasee gaaffii kana. So yeroo kan kee naaf kennitee yaa'ii meeqa boodaa lola meeqa boodaa hordoftoota keetiif deebii kennuu waan dhufteef hedduu galatoomii sin jedha sin jaaladha sin kabajaa inshaallah rabbiin yeroo gabaabduu keessatti waliin nu haa deebisuutiin jedha. Amiin. So dhumarratti waan jettu yoo qabaattee himiitii dhamsaa akkasitti iddoo xumurraa. So atis hedduu galatoomii push na gootee so amma yanuma yeroo hin qabne kana ni qabdaa dhufuu qabdaa yookaan ammoo wal finnaa jettee ati asin na viduu hedduu galatoomii ulfaadhu so uummata hawaasa wal agarsiisuu keetii hawaasa akkasuma hordoftoota keenya hundi keessumaa baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa rabbi jee yeroo muraasa yoo qabu bakka guyyaa rabbi jeetti inshaallah wal bira nu gartu saniif du'aa godhaa isin jaa kanuma hedduu galatoomii ulfaadhaa akka viidiyoo biraatii walitti deebinutti. Bye guys. Promise isin jenama. Promise sana yoo rabbi jeenis hagan dandeetti viidiyoon hin godha jeetii yaada fuuldura amma samara waan ta'eef inshallah lafti giriina lafti bareeddee jeetii ammaan tana akka dursanitti baratuun harka ol baasuu hin dandeessu gizee qabbanaati ammaan tana immoo harkaa miti kamisa baafannee yaana waan ta'eef oowwa laftini inshallah haga danda'ame tokkotti yoo rabbi na laaffise isin biraan hin gaaya inni waan tokko tokko isin waraabaa warri kanaadaa maan hundaa isin daawwachiisa akkasiitii nagaan nuti raaga viidiyoo irratti nagaan nuti raadha babbaay gaayisa.